emotional ta'anii namoonni sintineedhaan ibsaan addaan citee security'n backstage natti marsee sana booda Shimallis dhufee ofitti naqabe. Addisuun dhufee innaa waltajjii irra baatu ati maraattaa hinaan jedhe namni rifateera. Shimallis ofitti naqabe erga goote bagatti cabsite naan jedhe. Magalatti wayyaaneen ari'amteetti qabsoo ilmaan Oromootiin dhiigaan simbiloo inka salaamtaadhaan miti beetta oloodhaan miti ulfitti wareegameeti daa'imni waggaa 10 snaayipariidhaan mataan irraa faca'eeti waan gammachuu qabu sitti fakkaata. Kanaaf deebiin kee maal? Qaamni miidhame immoo hoolii revenge jechuu danda'a beetta isaan sirrii miti an kannaan galle silaa'oo isaan nabiyyii miti yookaan isaa Iyyesuusii miti namumaa miti ummanni yakki irratti raawwatame yakkamtoota jedhee malee sabni isaa lafarraa dhumuu qabaa hin jenne bar ummanni Oromoo yakkamtoota yaa haasawa irratti bilisoomni jedhee Hacaaluu Hundeessaadhaan si duula turan Hacaaluu Oromoo isaati amma bilisoome gabaabsinaa deebis. An bilisoomeen jenne bilisoomne mitiin jedhe kanaan duras interview dajanee faana haasofne irratti dubbadheera mooneerra eenyuun TPLFin mooneerra amantus amanuu baattus daninnata Itoophiyaan isaan baanan kun saayikooloojii nafxanyaadhaan ijaaramte saayikooloojii sana amma Oromoon cabsaa jira kanaaf batattisu wanti bitamu miini bitamu mi'a qaalii bitamu miini rakashaan bitamu akka gaariitti fudhadhasan garuu immoo mootummaan Dr. Abiyyi bituu hin danda'u okay yookaan OPDO dhaabni kamu yoo sammuun kiyya na ajaje malee biltsiginnaa jedhe dhaaba Oromoo warra mormu kamiyyuu keessa jedhe namni tokkoon yoo fedhiin Hacaaluu yoo keessi Hacaaluu murteeffate tole jedhe malee asiin miti asiin na murtaa keessa Hacaaluu tol jedhe no akkamitti tol jedha warri biltsiginnaani gadi baanii Hacaaluu binnee turre agriimentii akkasii waliin qabna akka inni afaaniin hin dubbanne kana gooneerra jedhanii gadaa baanii haa dubbatan har'as borus warra mootummaa biyya bulchuu miti bar warra mormutti illee qeequudha duubatti naman deebine. Jirra 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 bullee barii arguuf garaa nu bal'isee yaanuyi 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 yaawa irraanfachuuf. Kabaatu abba guyyoo birriin gurgurtee jedhan kanaafuu acee waa butattee jirta. Keessa namaan beektu keessa qabuteen namaa kenniteedhaan beekta. Otoo maallaqa akkasiiti wayyaaneen nuu kenniti bar maa qarree du'aarra deemnaare amma sana kan qarree du'aarra deemee riiskii amma sanaa fudhachaa ture sana Dr. Abiyyi yoo aangoorra bahe yookaan immoo Oromoon tokko yoo aangoorra bahe miiliyoona 20 naa liqeessa yookaan lafa naa kenna yookaan maaloo naa kenna mana naa kenna konkolaataa naa bita jedhee osoo yaade wayyaaneen akka ajaa'ibaatti naa ofariin kunis ture amma yoo haasofte of dhaaduu ta'a beekta garuu immoo ijoolleen ragaa baatu jirti bara wayyaaneen jirtu daninnatiin manallee natti agarsiiste konkolaataallee natti agarsiiste kaan burraayyuutti kantiibaatti dhaqaati maaloo godhaafi jedhame